Simeen jedhama. Dhaloonni koos Arsiidha kanan jiraadhu garuu Adaamaa kana keessa baay'een ture bara 2007 as gale. Garuu jechaatuman ture akkuma namaa bara 2015 guyyaa jimaataa bara waaqa soomaa qabaa fi guyyaa yaanni duratti hudii jedhamu ganama subii sa'aatii 4 taate ilmaaman ani keessi koo fayyaadha garuu das nan jennu malee mucayyoo wayii dhuftee Asteer jette habeeti jedheen wanta jaasi argu sinatti fakkaanne hin jirtaa jette eegala ta'u Waaqayyoo maalan ta'a nan jira mucayyoo maalan ta'ee jedhe manaan bayineette lakki ani mana sin oolu hojiinis hin jiru hojii sin deemu maalan ta'a innaanii abjuun koo hin qolu sittan argee jette achuma naan abboonumaan ta'u nan dhiisee ani guyyaa saniitti hojiitti sin deebinee nan dhibamee kunoo kana maaliin qabamte yeroo sana ukkoo maaliin qabamte lukumaanan qabame luka bitaa nan qabame luka kee kan biraawo luka bitaa harka bitaa bakka tuma fufee agarraa kunoo amma garuu fayyee waggaa meeqaaf waggaa bara 2015 kunaaf qoshan qabamte harka keef miila keetiin hojjetu luka kootiif dura fayyaadha mana yaalas deemee hin beeku guris deemee hin beeku maal gochuun danda'u lukti kee ondeemus na dhukkubaa caamman irra hin taa'u harki kee immoo waan fulfaataa naa fuudhu waan ho'aanaan qabu waan tokko hojjetachuu hin danda'u harki kee maal faasiin qabatu rosan Omaanaan qabu uffata simmicha dhugaa Waaqayyoo ani mataa yuunni qaddu mataa mana dabbasaa deemee muradhe dhugaa Rabbii ani cachuu dadhabee kunoo Waaqayyoo kan argu kan guyyaa mana dabbasaa deemee muradhu bara 2015 bara haaratti mana dabbasaa maallan jette mucayyoo mataa irraa maaliif mataa murattaati dubartii miteetti dubartiin biyya keenyatti mataa murattu leen dhuskadhee bahee muradhee galee dhugaa Waaqayyoo waan nan dibadhus dhabee miti garuu Gooftaan ulfaatu waruu har'a kunoo bakka barnamni ga'ee ingala bara 2018 hiikkadhe guyyaa ji'a lamaffaa keessatti barakatanii Waaqayyoo waggaa 3 kan sheexatee jiru irraa hiikeera galateeffadhaaf Yesuusiin haleluuyaa Waaqayyoo haa ulfaatu lafa kanatti fayyee Eeshi harki kee waggaa 3 fi miilli kee illee socho'u maal qabachuu dandeessu usti Oma tokko citaa jabaa lafaan kaasuun waan harkaan qabadhu Eeshi eeggasii qatamee booddee uffata xiqqoo nan miiccadha Eeshi bakka garaa koos nan gaa homaa wanta hin dadhaben jiru amma Waaqayyoo si hiikeera Waaqayyoo mana kanatti na hiikee ji'a lammaffaa bara 2018 haleluuyaa waggaa 3 kan xaxamte hin hiikamte meestii waan qabuu dandeessu tokko barcuma sana fidee agarsiisi meestii mee amma harka saduu waan qabuu hin dandeenyeen qabidhu agarsiisi lafaa fuudhiti Eeshi mee fuun ilaalistem Ayilaandii dandee lafaan fuudhu waggaa 3 fi wayyaan miiccadhu dhandha dandee niqadhu Waaqayyo akkasitti na fayyise jettee jirti dhugaa Waaqayyo algaan gurguree biiffeen gurguree gaafa kana fixe biyya koottan baqadhee galee tanan bakka nan du'a namni hinduuti jedhe malee hin jiraatti naan jenne gooftaan garuu har'aan nagaye ammallee haa ulfaatu ammallee dachaa dirree biyyaa uffatu Yesuus kan du'aa kaasu kan hin deemne hin deebisa kan jaa'in dhagarree agarsiisa inni maal dadhaba doolchees akka malee nama fayyisa seexanni baay'ee birriin irraa fixxee dhugaa Waaqayyoo ani birriif hin boonye garuu akkaataan keessa darbee har'a waaqataan gara sagalchaaf lafiitti keessanitti ba'e malee homaa miti ijoollee. Eeshi mana yaala gaafa deemte maal siin jedhan? Gaafa mana yaalaa dhaqu coggaarraadhaan jette coggaarraa miti harkaan dhukkubannaan marfee lama na waraante natti abaase mana yaalaa dhaqee mul'achuu hin dandeenye bakkaan mul'achuu hin dandeenye. Waaqayyo baga si fayyise baga si hiikee bakkeen hin dhayne jiru ani. Waaqayyoof galanni haa ta'u galateeffadhaa fi Waaqayyoodha. Waaqayyo maal si godhee maqaan keenyudha maal dhugaa baata? Maqaan koo Caaltuu Amanuun jedhama. Kan irraa dhufe immoo asuma ganda Odaati. Gochaa Waaqayyo naaf godhee guddaadha. Waaqayyo baay'ee na gargaaree manni yaalaa kan nama fayyisuu hin dandeenye irraa Waaqayyo na fayyisee na hiike. Baay'ee na dhukkuba ture. Dhiiga ministireeshinii dubartiin ji'a ji'anitti dhuftu anaan garuu deddeebi'ee yeroo baay'ee na dhangala'a. Yeroo na dhangala'u kana bakka akka bineensaatti maatsinii koo keessaa na gaggalagalee na ciniina yeroo inni na ciniine mana shinti beetillee gahuu hin danda'u baay'ee na rakkisa bakka dhiigni sun narra bahee narra dhangala'a bakka na ittansiisee jechaadha. Achi guyyaa tokko dhufee qixa kanaan taa'ee raajii tarreessaan asii kadhachaa jiru. Achi yeroo isaan kadhachaa jiran namoonni dhibee gurguddaa qabdanii as baadhanii
achumaan as ba'ee dhufee bakka asitti kadhachiifadhee guyyaa sanarraa jalqabee waaqayyo na fayyisee kanaaf waaqayyo ulfaatu waaqayyo na galateeffadhaa jedha. Eshi. Kun waggaa meeqaaf rakkise ibsime? Yeroo baay'eedhaaf waggaa tokko darbaan rakkise. Achi bakka as dhufee isin toora kadhataas fiddaniintini koottaa isiniin kadhadhantani asitti dhufee waaqayyo na fayyise. Waggaa sana yeroo sana kaasee sirraa dhaabbateera. Waaqayyoof galannaa ta'u. Ameen. Dhugaa boomsi koo inni lammaffaa immoo baay'ee bakka dugda koo kana na qabee kana koo keessa deemee na nyaata. Baay'ee na rakkisa bakka garaafana ciniina. Achi bakka maaliya waaqayyo dheen bakka baay'ee gaaffinatti ta'a mana yaalaa yeroo baay'ee dhaqee fayyuu hin dandeenye. Achi as dhufee isas immoo asitti naa kadhattanii ba'a kana waaqayyo narraa fuudhee gaafa sana nan fayyee kana dhugaa boomsi koo waaqayyo ulfaatu. Eessarraa dhuftee maqaan keenyudha waaqayyo maal si godhee maal dhugaa baata? Ani asuma naannuma kana maqaan koo immoo Maashoo Tufaan jedhama. Wanti waaqayyo naa godhe baay'ee waan guddaadha. Bara 2017 keessa jechuudha. Hafuura du'aattu baay'ee na rakkisa. Abjuu kooti yeroo baay'ee natti deddeebi'ee na rakkisa. Abjuu koo kanaan yeroo baay'ee mana gaddaa faan deemaa shaarbii gaddaa faan uffadha. Baay'ee itti rakkadhaan ture jechuudha bara 2017 kana keessa. Innaa raajiin keenya namni waaqayyo immoo roobin darbe kuni ji'aa fi torbee lama sagalee waaqayyo lafa kanatti lallabanii erga sagalee waaqayyo lallabameen booddee kadhata waliigalaa kadhatu raajiin keenya. Erga kadhata waliigalaa kadhatan kana keessatti waaqayyo ergaa gara isaanii fidee akkas jedhan namoonni yeroo baay'ee itti deddeebi'ee hafuura du'aatiin isin rakkisu gubaayee kana gidduu jirtanii jedhe. Innaa harkas baasaan jennee kadhatuma waliigalaa san keessatti amanee fudhadhanii kana booda hafuurri du'aa sun isin irratti hojjetu har'aa kaasee waaqayyo daangaa itti godhe jedhee erga guyyaa sanitti gara koos hin deebine waaqayyo akkasitti hafuura du'aa kanatti na hiikee abjuu koo naa geeddaree waaqayyo baay'ee na gargaare waaqayyo naa galateeffadha.